Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a ammoo akkaataa suuraa keessan irratti koofiyaa akka amma argaa jirtanii kanan argitanii miti kan akka amma argaa jirtanii kana haala barbaadanii itti tolfattanii fi akkasumas suuraa keessan akkamitti akka dugda duuba isaa irraa akka ajaa'ibaatti qulqulleessitan kan nama biraatiin wal bira geessanii akka waan bakka tokko dhaabatanii kaataniitti kan isin bareechisu appilikeeshinii ala wal duraa duubaan isin dabalatee fiitiin jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwattan akka irraa fayyadamtan shakkii hin qabu jechuudha. Wanti kun hedduu nama rakkisaa ture waan ta'eef salphaatti haala kanaan tolfachuu hin dandeessanii bakka argitan kana tuquudhaan irraa fayyadamtan. Egaa haala asirratti argitan kanaan tolfannaan jechuudha. Suuraa keessan haala asirratti argitan kanaan tolfannaan mana fotootiif wanti cinqamtaniif hin jiru. Appii kana ammoo isaa kan ittiin dalagan isa kana jechuudha. Baakgiraawundi ereezer riimuuvii viidiyoo isaa ture dalagee jira natti fakkaata. Kan ammaa kun garuu akka ajaa'ibaatti isin agarsiisuudhaaf deemutti jira. Irra yeroo tuqxan appilikeeshinaan gabbuufadhee jira. Isin pilaastoorii gubbaa buufachuu dandeessan. Yoo barbaadan bakka gubbaa kana kireetti jettanii seentanii yoo barbaadu baattanis karaa biraatiinis karaa seentanii ni jira. Amma akkuma argitan as keessaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kanneen keessaa tokko qabadhee kan isin agarsiisu. Suuraa irraan qulqullaa'in tokko qabadhee isin agarsiisa. Yeroo isin irra tuqxan haala kanaan irra naannawaa jechuudha. Qulqulleessaa akka jiru isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan tolfachuudhaaf. Egaa haala kanaan amma irraa qulqulleessee jira. Gubbaa kanarratti bakka kana yoo tuqxan baakgiraawundi waan jedhu isinii fida. Baakgiraawundi ka jedhu jala kanatti kunuuti. Baakgiraawundi isa jedhu isinii fidee jira. Irra tuqxanii jechuudha. Akkuma argitan as keessaa kunuuti. Akkana ooftanii ilaalta. Fakkeenyaaf kanarratti jijjiiree jira. Haala kanaan eegas booda ammallee as tuqxan bakka kana jechuudha. Fotoo kana akkana gochuudhaan arma dhuftaniitiin bakka kana tuqxan ammallee kunuuti. Mallattoo maqasii kana bira akkana dabartanii bakka amma argaa jirtan kana kan ida'uun irra jirtu kana ni tuqxan. Maaliif lama godhuufi? Fakkeenyaaf lama goonee akkana waliin naannesinee jirra jechuudha suuraa kana. Egaa haala kanaan naannesinee jirra. Ni xiqqeessina yoo barbaanne guddisne istaayila barbaanneen haala kanaan kenne jechuudha. Egaa haala kanaan tolchitan asirratti kun xumuramee jira jechuudha. Ammas baakgiraawundi bakka jedhu san seenuudhaan eegas booda akkana deemtanii dhuma irra bakka mallattoo dhumaa ida'uu irra jirtu kanaa jechuudha. Xiyyaan isin garsiisa akka sirriitti fayyadamuu ta'uuf jecha. As bakka kana tuqxan bakka kana keessa yoo isin tuqxan gara keessaatti isin fudhata gara gaanaa jechuudha. Eessa kaa'uu deemna amma as keessa fakkeenyaaf bakka kana kaa'ee isin agarsiisu. Eegas booda kun amma yoo akka isin argaa guddate yoo barbaadan kana dhiisuu dandeessan yoo hin barbaadin kanneen keessaa filattanii itti galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan filadhe eegas gubbaarra kiroop bakka jedhu cinatti kan jiru kana irra tuqxan haala kanaan galchuu dandeessan jechuudha. Kun asitti xumurameetiin jira. Namni isin hin galle akka kana caala isin garsiisuuf komentii keessan naa barreessuu dandeessanii isin jedha. Amma gara appii isa lammataatti deemna. As keessaa baanee jirra. As keessatti barnoota lama yeroo tokkotti isin garsiisaa jira hubadhaa. Beeksillaaf kan jedhamu kana inni buufattanii sallee beeksillaaf irra seenne jechuudha. Beeksillaaf isa pilaastoorii gubbaa buuftu. Eegas booda amma akkanattiin isinii dhufa jechuudha. Yeroo inni akkanatti isinii dhufe barreeffama kana ni balleessitu. Maaliif kan barreeffama dalagaa waan hin jirreef jechuudha. Mallattoo dileetii san tuquudhaan kunuuti asitti akkanatti isinii fidee balleessitan amma. Eegas booda akkana deemuudhaan bakka kana kunuuti argaa jirtan miti bakka kana argaa jirtan kana bakkumaan tuqaa jiru kana jechuudha. Bakkumaan tuqaa jiru kana kunuuti bakka kana ni tuqxa jechuudha. Bakka kana tuqxan. Eegas booda akkana isin fidee nutuyyuu from galar kan jedhu kana isiniif baasa. From galar waan jedhu isiniif baasa jechuudha. From galar isa jedhu gunni isiniif baase as bakka kana tuqxan from galar kan jedhu kana irra yeroo tuqxan qajeelumaan gara keessaa isa fudhataa jechuudha. Yeroo inni gara keessaa isinii fudhate amma ana akkana fidee jira. Tarii isinii akka biraatiitti bal'isee isinii fiduu danda'a. Eegas booda gubbaa kanan tuqaan amma bakka tuqaa sadii kana. Eegas booda
imeejis kan jedhu sin jiraa barbaade garuu achi keessaa waan hin barbaanneef gaalaar kan jedhu ganda kana gabbeetiin asiin isa fuudhe. Isa keessaa erga fuudhee suuraa tokko kan tolchuu barbaadu san qabadheetiin dhufa jechuudha. Ka barbaaddan fiddanii dhufta waan ta'eef isin. Fakkeenyaaf kanumaan fidee haa dhufuuti. Suuraan kun amma akkanatti dhufeetiin jira bakka kana tuqa yeroo tokko. Eegas booda amma akkan harkisuudhaan eegas booda as bakka kan dhufee bakka isteekkarsi kan jettu kanarra yeroo tokko nan tuqe mallattoo as keessa jiran kanneen keessaa karaa tolchuu barbaadu filadhaan amma kooffiyaadha barbaada waan ta'eef kooffiyaa haala kanaan fidaa jechuudha. Haala kanaan fidee jira. Tarii amma suuraan amma isin asirratti argitan kun diizaayina kanaan walitti galuu dhabuu danda'a garuu suuraa walitti galuun fiddan. Eegas booda kunooti. Erga haala kanaan galchitaniin booda kana keessatti viidiyoo kan biraa keessatti ammoo isuma galchitan kanayyuu haala biraatiinis akkamitti akka tolchuu dandeessan isin garsiisa. Akkasumas kalara kooffiyaa kanaallee akkasumatti waan barbaadaniin akka jijjiirattan isin garsiisa. Egaa barnoonni koo kan ammaaf isin garsiise kana fakkaata. Buusoo barbaadanis kunooti gubbaa kana bakka kana tuqxan. Eegas booda bakka kanatti tuqxanii save as image kan jettu kana irra yeroo tokko tuqxan an ammaaf buusuu waan hin barbaanneef qajeelaa gara gaalaara keessanitti isinii bu'a jechuudha. Hordoftoota koo barnoonni koo kan har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin wal agarrutti yeroo gaarii nagaan naaf jiraadha. Viidiyoo kanallee laayik share gochuu hin dagatinaa. Nagaatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi